hojiileen tajaajila lammummaan hojjetamaa jiran rakkoolee hawaas dinagdee hedduuf furmaata ta'aa jiru jedhan ministeerri galiiwwanii Aadde Ayinaalem Nugusee. Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti manni barumsaa kallachoo sadarkaa tokkoffaa Koomishinii Gumruukaa Damee Adaamaan ijaarame eebbifamee jira. Manni barumsichaa kutaa magaalaa Daabee aanaa Solloqqee Dongorreetti kan argamu yoo ta'u, qarshii miliyoona 24 waliin kan ijaaramedha. Bara 1996 wayita hundaa'ee eegalee waggoota 22 darbaniif haala mijataa hin taane keessatti sirna baruu fi barsiisuu gaggeessaa ture. Koomishiniin Gumruukaa Damee Adaamaas abbootii qabeenyaa garaagaraa qindeessuun bifa haaraan mana barumsichaa ijaarsisuun dabarsee kennee jira. Sagantaa eebbaa kanarrattis hooggantoonni olaanoo sadarkaa federaalaa fi naannoo garaagaraa argamaniiru. Ministeera galiiwwanii Aadde Ayinaalem Nugusee hojiileen tajaajila lammummaan hojjetamaa jiran rakkoolee hawaas dinagdee hedduuf furmaata kennaa jiraachuu dubbataniiru. Xiyyeeffannaan damee barnootaaf kennames dhaloota egeree abdii biyyattii ta'u oomishuu keessatti gahee olaanaa qabaachuu ibsan. የሀገራችን በርካታ ችግሮች ይፈቱ ከሆነ መሰረት መጣል ያለብን እንደ መንግስትም የሚታመንበት ትምህርት ቤቶች ውስጥ ነው። ትምህርት ቤት ውስጥ ሀገሩን የሚወድ በክህሎትም በእውቀትም የበቃ ትውልድ ከገነባን የኢትዮጵያን መጪ የብልጽግና ራዕይ ለማሳካት ቀጣይነት ያለው የእድገት ጉዞ ለማስቀጠል መሰረት መጣል እንችላለን። ኮሚሽነሪ ጉምሩካ ደበሌ ቀበታ ገመሳኒን waggoota 8 darbanitti koomishinichi qarshii biliyoona 8.5 tajaajila lammummaaf hojiirra oolchuu dubbataniiru. Waggoottan haaromsaa dabarsine 8 keessatti balaa uumamaatiin, balaa namtolcheetiin fi hawaasa keenya magaalaaf baadiyyaa keessatti harka qalleeyyii adda addaa ta'an rakkoolee adda addaatiif saaxilaman deeggarsa adda addaa barbaadan ijoollee barachuu qabdu dhimmoota kana keessatti roga kana keessatti kallatti biyyattii hundumaa keessatti xinnaatti maallaqaan gumaachi baroottan darban goone gara qarshii biliyoona 8.5 olidha. Mul'ata biyyattiin qabdu dhugoomsuuf qindoominni dhaabbilee mootummaa fi kanneen biroo murteessaa ta'uu ibsan. Xiiqii jabduu, beekumsa guddaa, yaada fagoo, aarsaa kamiyyuu kafalamee galma bira ga'uuf jirru warra ga'uudhaaf wixxifannu galgalaa ganama. Kana amannee gatii kamiyyuu irratti kaffaluu dandeenyu nu. Kanaaf hojjennu. Dhalootas kanaaf qarra, sirnas kanaaf ijaarra. Yaadota qabeenya qabnu bu'aatti jijjiiranitti fayyadamnaan galma barbaadamu milkeessuun ni danda'ama kan jedhan ammoo kantiibaa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jardeeti. Nuti akkuma irra deddeebi'amee ka'amu qabeenya dhabnee osoo hin taane yaadota qabeenya bu'aatti jijjiiran nu harkaa haphachuudhaan namas dhabnee osoo hin taane nama namoota qindeessan dhabuudhaan waan baay'ee keessa turreerra jijjiiramni ijji nuu bane tokko waan qabnu akka laallu walitti akka dhufnu ummata keenya akka to'annu carraa kan bane haala kanaan koomishinichi dameen isaa asitti jiru ummata waliin hojiin hojjechaa jiru waggoota darban maal akka ta'e agarsiiftuun kunis mana barnootaa kana sirna barnootaa cimaa ta'e dagaagsuu fi cabiinsa damee kanaan mul'atu furuuf akka magaalichaatti irratti hojjetamaa jira jedhan. Manneen barnootaa ijaaruun, babal'isuun, miidhagsuun homaa akka hin taane waggoota darbe biyya kana keessatti waggoottan 30 darban mana barnootaa babal'isuuf hojiin hedduun hojjetamellee keessatti hojiin hojjetame hanqina qaburraa ka'ee cabiinsi barnootaa nu mudate furuuf hoggansa barnootaa jijjiiruuf tooftaa addaa gumii tiraansformeeshinii barnootaa labsuudhaan sarkaadhaan akka hogganamu ta'ee bu'aan dhufaa jira. Dhugaatti hojjenne tokkoffaa yeroo fudhachuu danda'a dafneetuma fooyyessuus akka dandeenyu kan irraa baranneedha. Mana barnootaa haaraa ijaarru cinaatti immoo dubbiin ijoon kan qabnu bulchuu, fooyyessuu, ijoollee do'achuu, laaluu kallattii gumii tiraansformeeshiniitiif kennameedha. Barsiisonni fi barattoonni mana barumsichaas miira itti dhaga'ame ibsataniiru. Barattoonni carraa kan argatan baay'ee carraa qabeessadha. Maaliif dura barachuudhaaf haalli mijaa'aa ta'uu qabaadha imaammanni barnootaa. Sammuun kee kan waa fudhatu bakka sanitti ilaaltee yoo itti gammaddeedha. Hawataa yoo ta'edha. Inni kun immoo hawataa ta'e akkanatti arginee kana arguu isaanii inni iyyuu tokkoffaa barnootaaf sammuu banee akka barataan hamileedhaan gara barnootaatti dhufu akka harcaan gammadee akka baratu taasisa. Duraan akka kanaan turre caccabaadha. Teessuma tokkorra nama 3-4 ta'anii teenya. Amma garuu akkasitti nu ijaaramu isaatti guddaan gammadee jira.